Boba'aa qusachuudhaan faayidaa bu'uuraa qofaaf haa fayyadamnu ministeera muummee Abiyyi Ahmad. Gaazexeessonni televezyiinii Tigraay mindaan gurraan dhalaa yoo nuuf hin kaffalamne hojii dhabna jechuun akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin lammiilee sababa sigiggii lafaatiin naannoo kibba Itoophiyaatti miidhamaniif gadda itti dhagahame ibsateetu jira. Iraan haleellaa diroonii waajjira muummee poolisii Israa'elii fi wiirtuu saatalaayitii irratti raawwachuu ibsite. Chaayinaan waamicha Tiraampii hordofuudhaan deebii kennuu ishee ibsameetu jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne sin biraan ga'a. Kan hangafmaa isinitti hime hangafoota oduuti. Amma gara bal'ina oduu keenyaa sin dabarsa. Boba'aa qusachuudhaan faayidaa bu'uuraa qofaaf haa fayyadamnu jedha muummichi ministeera Abiyyi Ahmad. Baha giddu galeessaa keessatti waraanni eegale biyyoonni boba'aa bitanii fi fayyadaman akka fedhanitti argachuuf rakkataa jiraachuu ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Riippubilika Itoophiyaa Abiyyi Ahmad ibsaniiru. Rakkoon kun furamee gara dhiyeessii idileetti hanga deebi'amutti boba'aan qusachuun faayidaa bu'uuraa qofaaf haa fayyadamnu jedhan Dr. Abiyyi Ahmad. Kanaafis immoo dhaabbilee raabsaa boba'aa fi fayyadamtoonnis miira itti gaafatamummaan boba'aa tajaajiloota dursanii kennuuf qabuuf oolchuudhaan qusachuun akka fayyadamanis hubachiisaniitu jiru. Gaazexeessonni televezyiinii Tigraay mindaan gurraan dhalaa yoo nuuf hin kaffalamne hojii dhabna jechuun akeekkachiisan. Gaazexeessonni televezyiinii naannoo Tigraay 30 ta'an himata bulchiinsaaf dhiyeessaniin yoo mindaan isaanii ji'a gurraan dhalaa darbee hin kaffalamne hojii akka dhaaban akeekkachiisaniitu jiru. Himannaa gaazexeessonni kunneen dhiyeeffatan kan barreeffamaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti argamuuf akka ta'es himameera. Xalayaan himata kanaan gaazexeessonni kunneen immoo mindaan isaanii ji'a gurraan dhalaa yoo hin kaffalamne hojii akka dhaaban jechuunis akeekkachiisaniiru. Akka mata duree kana irratti eerametti nuti hojjettoonni televezyiinii Tigraay qaamota hojii walitti fufinsaan hojjetan keessaa tokkodhas jedhaniiru. Boba'aan barmeela 6 karaa seeraan alaan daddabarfamuuf ture to'atameera. Poolisiin Finfinnee boba'aa barmeela 6 karaa seeraan alaan daddabarfamaa ture shakkamtoota gochichaa keessatti hirmaatanii shakkaman waliin to'annoo jala oolchuu beekseera. Shakkamtoonni yakkicha kana raawwatanii fi Finfinnee buufata boba'aa naannoo Masaalamaatti argamutti ta'us ibsameera. Shakkamtoonni hojjetaa buufatichaa boba'aa buusuu irratti bobba'an Ashannaa fi Xilaunuu fi hojii isaa konkolaachisaa Sultaan Takliyyee ta'uudhaan qajeelcha poolisii Finfinnee beeksiseetu jira. Namoonni maqaan isaanii eeraman kunneen immoo dukkana da'oo taasifachuudhaan boba'aa barmeela 6 jechuunis leetira 1200 waraabuun konkolaataa lakkoofsa gabatee 55857 koodii 3 fe'anii osoo geejjibsiisaa jiran kutaa magaalaa Lidataa aanaa 5 bakka addaa Peepsii jedhamutti to'annoo jala oolfamuu qajeelchi poolisii kutaa magaalichaa ibseetu jira. Poolisii shakkamtoonni kunneen immoo karaa seeraan alaan bobba'uu Finfinneedhaa gara bakka birootti baasuuf osoo socho'an to'atamus ibseetu jira. Haala waqtaawaa idil addunyaa boba'aa wal qabatee yeroo ammaa jiru akka carraa gaariitti fayyadamuudhaan buufataalee boba'aa hojjettootaa fi namoota dhuunfaa boba'aa biyya alaatti baasii hedduun itti ba'ee gara biyyatti galfamee dhoksanii hojii yakkaa wal fakkaataa irratti boba'an irratti tarkaanfii seeraa kan fudhatamu ta'uu qajeelchi poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseetu jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin lammiilee sababa sigiggii lafaatiin naannoo kibba Itoophiyaatti miidhamaniif gaddaa itti dhagahame ibseetu jira. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin lammiilee sababa sigiggii lafaatiin naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamotti miidhamaniif gadda isaa ibsateeti kan jiru yoo ta'u, ergaa pireezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif erganiin balaa dhaqqabeef gadda guddaa itti dhagahames ibsaniitu jiru. Maatiin miidhaa jabaan irra ga'eef immoo jajjabina hawaa kan jedhan immoo lubbuun hafanis akka dandamatan abdiin qaba jechuun pireezidaantiin Puutiin himaniitu jiru. Akkasumas immoo ministeera muummee Abiyyi Ahmad pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin waliin bilbilaan mari'achuus himaniitu jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin waliin bilbilaan mari'atanii kan jiran ta'us gabaafameetu jira. Iraan haleellaa diroonii waajjira muummee poolisii Israa'elii fi wiirtuu saatalaayitii irratti raawwachuu ishee beeksifte. Waraanni Iraan dilbata kaleessaa ibsa baaseen haleellaa diroonii dhaabbilee nageenyaa fi quunnamtii ijoo Israa'el irratti raawwachuu isaa mirkaneesseetu jira.
Akka dhaabbanni oduu ofiisaa Iraan jedhutti immoo haleellaan kun kutaa addaa poolisii Israa'el Laavar 433 kan yakka gurguddoo fi nageenya biyyaa qoratu akkasumas immoo giddugala kominikeeshinii saatalaayitii ittisaa Gileet irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsameera. Hooggantoonni waraanaa Iraan haleellaan kun tarkaanfii ittisaa seera qabeessaa sababa nageenya biyyattiif fudhatame ta'uu ibsuudhaan dirooniin kunneen immoo bakka itti xiyyeeffate irratti miidhaa guddaa geggeessus ibseeti jira. Gama biraatiin raayyaan ittisaa Israa'el diroonii hedduu kuffisuu isaanii kan gabaasan yoo ta'u magaalota jiddu galeessaa Israa'el keessatti immoo balaan tasaa dhagahamee kan jiru ta'us gabaafameera. Chaayinaan waamicha Tiraampii hordofuudhaan deebii kenniteeti jirti. Chaayinaan yaada Tiraampii Chaayinaan ulaa Hormuuz akka banamuu fi akka eegamu gargaarsa gochuu qabdi jedhan hordofuudhaan deebii kennuun ishee furmaanni jiru hatattamaan waraana dhaabuudha jechuun Tiraampiif deebii kennite. Chaayinaan deebii kana kan kennite pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaaffii fi deebii tibbana gaazexaa Faayinaansii Taayimsii waliin taasiseen Beejingiin gargaarsa ulaa Hormuuz eeguu hin taasifne yoo ta'e walgahii hoogganaa Chaayinaa Shing Champingii waliin taasifamu akka tursiisu dubbataniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa waa'ee yaada pirezidaantii Ameerikaa yeroo gaafataman hariiroon Chaayinaa fi Ameerikaa keessatti dippiloomaasii hooggantoota biyyaa gahee tarsiimoo bakka hin bu'us jedhanitti jiru. Dhimma daawwannaa pirezidaantii Tiraamp ilaalchise hanga yoonaa biyyoonni lamaanuu karooraa fi quunnamtii isaanii eeggatu akka jiranis eeraniiru. Haa ta'u malee dhimmoonni dooniiwwanii waraanaa gara ulaa Hormuuz akka eegamu gaafachuu ilaalchise gaaffii dhiyaateef deebii kan kennu Liin Jeeyin wal dhabdeen dhiyeenya kana uumame daandii daldala jeequmsa nagaa naannoo idil addunyaa gufachiisaa akka jirus eeraniiru. Dubbii himaan kun immoo Chaayinaan qaamolee hundaa hatattamaan waraana akka dhaaban waamicha ishee deebitee dhiyeesseeti jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Hormuuz diina keenyaa fi malee fira keenyaaf hin cufamne jedhaniiru. Hormuuz kan cufame diina keenyaa fi malee fira keenyaaf hin cufamne jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Iraan boba'aan baha giddu galeessaa keessatti dhibbantaa 20 ol ka'e keessa darbuuf Istaar Hormuuz diinota Iraaniif cufaadha kan jedhan Abbas argachuudha. Waraana guyyoota 15 booda biyyoonni nu morman namoota birootiif fayyadamummaa nageenyaa Istaar of Hormuuz mirkaneessaniiti jiru. Warra nuuf michoota keenya irratti duulaniif immoo Hormuuz akka cufametti yaada kennaniiti jiru. Haa ta'u malee Istaar biyyoota michuu ta'aniif banaadha jennee amannaa jedhaniiti jiru. Diinonni keenya karaa furtuu banaa akka ta'u biyyoonni biroo akka isaan gargaaran gaafachaa jiraachuus himaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa kun haleellaa Ameerikaa fi Israa'el irraa dhufeen Iraan haal duree tokko malee waraana kana seenuuf akka dirqamte yaadachisaniiti jiru. Kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha galgala gaarii qabaadha.